Aksiyoonni Baankii Raammis seera shari'aa irratti hundaa'ee baankii dhala irraa bilistaa'uun fedhii hawaasaa bu'uureffatee hayyootan ogummaa dinagdee fi faayinaansiitiin muuxannoo qaban beektota daldaltootaa fi ogeeyyii seeraatiin kan hundeeffamaa jirudha. Waldaan aksiyoona Baankii Raammis koottaa waliin hojjennee waliin haa guddannu siniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا كان معبود ربنا كان معبود والجل ربنا معبود ربنا معبود والنجاة ربنا معفن ورتك كان أجر تجودا خبر جودا تكا خبر ربنا معبود وانا ما تلتجي بتاعنا كذي سيدا ربنا معبود باقي إسلام ما تكان أجر أرمى تجي بقومانو أبغى كذي ربنا معبود أبغى كذي ربنا معبود ربنا معبود تام بيالات في سنة يقولون نوين رب هاقول تام متى ورمو دا ثمان تقوى ربي مكان رب هاقول ثم ورمو لرب مكان هاقول رب كان مهاداب رب هاقول لفاتح مدرك رب نور هاقول نور هاقول وعلى ذلك سبحان ربك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bukan hati kamu mau Tuhan hati kamu matan Rabbul Rahakamu. Amin. Hati kamu Rabbul Rahakamu. Amin. Tapi ayat dan bahkan Rahakamu. Amin. Wanita yang kita mengawasi. Amin. Akan bertewan tiga menurut Rabbul Rahakamu. Amin. Wanita tiga menurut tiga menurut Rabbul Rahakamu. Amin. Kami sesuatu Rabbi. Rabbil Izzati amma yasifun. Sallallahu daawwattoota keenya oduun gammachiisan nuti qabnu waraantana South Africa qabna. Baankiin Raammis miila dheereffattee fagaattee hunoo South Africa dhuftee jirti. Kanaaf obboleeyyan keenya Oromoonni qeebalanii haala gammachuun koree mataa isaanii hundeeffatanii jiranii. Kanaaf dura ta'an naannoo kanatti gatee Baankiin Raammis filatame isaanii maqaa isaanii alhimuun duratti isaanummaan ifimanii waan gammachuutti dhagaamtes akka nu ibsan kabajaan isaan gaafadha. Galatoomii maqaan kiyya Rooba Muhammad jedhama. Durataa Bankii Raammis damee magaalaa Kinroos. Akkasumatti biyyarraa baankii teenya Bankii Raammis yaani nu affeeranii nu dhufanii nutis karaa dheeratti hawaa waan turre amma gabaabdutti asitti harkannee jirra. Gammachuu guddaan nu dhagama. Akkasumatti guyyaa tokko gatteenyee miseensota abbummaadhaa nama 20 harkannee jirra. Gana ummata keessa gadi hin baasne akka magaalaa Kinroositti harkanne gana magaalaa naannootti isiitii fi magaalaa Johannesburg irrattis bobba'uu karoora qabna. Sagantaan teenya tanuma inshallah gammachuu guddaan nu dhagame. Dhufne nu simadhaa jennaani ummanni asiitis gammachuu kan akka nu wajjin simatu barbaanna. Gammannee hedduu gammannee jirra. Inshallah irratti hirmaanna ummanni keenyas akka irratti hirmaatee waan guddaa godhu abdii guutuu qabna. Galatoomii siin jenna. Okay. Hojii amaanaas kan namte kan hojjechuudhaaf hawwii maalii qabdame akkami? Hawwii gurguddaan qaba. Baankii Raammis hojjechuuf hawwii gurguddaan qaba. Obboleeyyan kiyya kabiyyaatis warra hojjechaa jiru isaanuma faana taanee akkaataa isaan hojjetanis walumaan hojjechuuf qophiidha. Galatoomaa siin jenna. Galatoomaa. Bakki ammatti argamnu kun South Africaatti argamna. Kanaafuu gammachuun guddoon nuti qabnu Baankiin Raammis asitti hundeeffamtee koree mataa isii uummattee sossooyina cimaa godhaa jirti. Kanaaf waa'ee Baankii Raammis ilaalchisee gammachuutti dhagaamtee fi Baankiin Raammis maaliif akka barbaachisu shayni keenya nutti himan inshallah maqaa keessaniif suudhaan nu eegaltan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ibrahim Adam Abdullah Jama.
bakkee dhugaatti argamnu South Africa naannoo Mpumalanga Sekondaa jedhamti. Kanaafuu tanduraa baankii Islaamaa nuti takka biyya teenya keessattuu dhageenyee hin beeknu baankii Islaamaa nu dhaabamuun akka malee waan nama gammachiisu waan akka malee akka itti daddafuu qabnu baankii tana rabbi gannu haa dhaabu rabbi bakkaan nu haa gayu isii tagartee uummanni keenya hundinuu uummanni Islaamaa hundinuu irraa firootti rabbi haa godhu. Kanaafuu akka malee waan nama gammachiisaatii waan bareedduudhaan nuti dhuftee akka malee sirraa qeeballee sirraa fudhanne isii waliin dhaabbannee isii tana bakkaan gayuudhaaf dhaabuudhaaf alhamdulillah rabbiillee nu gargaaraa itti fufne isiniin jedhe. Ayyee galatooma isiniin jenna akkuma kana itti aansinee inshaallah koreedha dubbisaa jira. Kanaaf namni itti aanus itti aansee taasaa nu godha kabajamtoota daawwattoota keenya itti nu dhiyaadhaa isiniin jenna. Dubbiin keenya itti fufee jira. Akkuma kana namoota tokko tokkos yaada isaanii fudhachaa jira. Gammachuu baankii Raammis irraa qabanii fi nutis karaa dheeraa deemnee asitti isaanii fiduu kanaaf waan isaanii dhagaamee akka nu ibsan kabajaan gaafan. Maqaa keessan nu eegala. Durso assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuun jedha. Ani maqaan kiyya Saafii Haji Badriinaan jedhani. Waan kana guddoo irraa gammanne sila haasa'u guddaa haasayuu fedhe. Warroonni koree ka wajjin agartee as jirru ganda kana South Africa Kingroos hin jirru hedduun jalaa haasaniin jalaa fixanii ammaaf ani gabaabsadheetumaan isin agartee warri biyya keessaa waan kana waan faayidaa lama nu keessaa argannu waan nutti jajjabaa islaamummaa fi oromummaa taqabdu wanni waan tana lamaan caaltu hin jirtu waan tana bu'uuressitaniitiin agartee akka amma obboleessi keenya nutti himetti warroonni hedduun ka achii ka gara biraatirraatti iyyuu agartee ka waan kana harka hedduudhaan harka 5-6 hin bitanna ka jedhan lakki abboo namni keenya Oromoo ta'ee Islaama ka ta'e irratti hirmaatee waan kana keessa qooda fudhachuu qaba jedhanii jenneetiniin agartee dhufnee isinis qooda keessaa fudhadhaan hin jedhe qooda kana nuu kaayuu keessaniif galata guddaa qabdan isiniin jedha. Nu waan kana akka malee itti gammanne haga dandeenneen ufiinu amma isarraayyuu fudhanne warra akka tasaa agartee amma wal hin qunnamin illee guutuu isaa warra South Africa keessa jiru hubachiifnee isarraa akka gaariitti hubanne akka gaafa inni dhufeeti agartee isa homa kana wajjiin agartee homa kana irraa barataa jirraa qorree waan gaarii irraa hubannee waan kana dur irraa hubannoo hin qabnu ammaaf nu ka isarraa hubannes namoota biraa guutuu South Africa keessa jiru hubachiifnee namni tokko namni waan kana dura dhaabbatu keessattuu nama Oromoo ta'ee nama Islaamaa namni tokkichinuu hin jiru abdii irraa qabna isin duubaan jirraa isinummaan nu jajjabaadhaa isiniin jedhani gabaabinumatti. Daawwattoota keenya qophiin keenyatti moo fufaa koree hundallee waliigala dubbisaan jiru namoota hanga tokko keessa asii dubbisaa jira. Kanaaf akkuma kana koree baankii Raammis galtee biyya Afrikaa kibbaa jechuudha. Kanaaf buleessi keenya maqaa isaa himuu fi simanna baankii kanaa qabu akka nu ibsu kabajaan isa gaafan. Maqaan kiyya Jamaal Muhammad Rabii jedhama. Ayyee. Kan jiraadhu South Afrikaa kan jiraas jiraadha. Dhaloonni kiyya immoo Baalee Roobi. Okay. Akkasuma galatoomaa waan kana nuuf fiddanii yaada bareedaa nuuf fiddanii dhufuu keessanii galatooma isiniin jenna carraa guddaa isin geessitanii isiniin jedha. Galatooma isiniin jedha. Akkamitti fakkaata baankii Raammis nama keenya nu hundeeffamte karaa fagoo kana deemnee dhufnee manatti isin fidu kanaaf maaltu si dhagahama gammachuu maaltu si dhagahama? Hedduu gammannee waan argitee nuti biyya deemnee amma biyya haala biyya tanaa waraqaayyuun argatanii biyya gallee waan akkanaatu uumamu dalagachuu waan hin dandeenyeef asitti wanni kun nu dhufee haala nu mijeessuu keessanii fi baay'ee gammannee jechuudha. Akka malee gammannee rabbi jazaa isin yaadee boojii. Ayyee galatooma hojjechuudhaaf hangam takka qophii qabdaati? Akka malee qophii. Ayyee uummanni koree jee isin filate hojjechuuf qophii akkam qabdu? Koppii guddaa qaba wanta. Ayyee rabbi isin gargaaru jaalladha. Wanni kun gargaarsa islaamallee keessa irra fakkaate kan zakaa kana fa'a. Waan kanaafuu waan akiraallee waan keessa jirtuuf kanaafuu waan kana argiteetiin taar dunyaa qofa osoo taane taakiraatiif illee irraa ajirii argadheereet irratti dalaguudhaa fi kutannoo guddaa qaba jechuudha. Daawwattoota keenya qophiin keenya itti fufa. Akkuma kana koree olaantuu galtee baankii Raammis kan magaalaa Kingroos jechuudha. Tokko tokko isin dubbisaa jira. Kanaaf buleessi keenya maqaa isaanii himuudhaaf baankii Raammis bifa kamiin akka qeebalan akka nu ibsan kabajaan gaafan. Ani maqaan kiyya Muhammad Ahmad Saddiq jedhama.
laftina amma qubadhee jiraataa jiru South Africa yookaan Afrikaa kibba Kingiroos magaalaa jaamtu akkasitti amma waa'ee kana dhageenyee hedduu itti milkaa'annee waan kanatti gammachuun nu dhagahame wooma keenya tajaajamtee amamtu amma dhageenyee akka haala meef keessaa qabdu waan islaamaa fi Oromoodha lamaan kana nu ta'uunis akka malee hawwii nu godhe kanarra caalee immoo wanni dalagan takka abbummaa qabaatu qabdi warri biyyaa waan kana hundeesselleen haa galatoomanii ammoo jabaatanii irratti hojjetu barbaachisa jabeenya isin achi jabaattanii nutilleen asii wanna taana kanaafuu akka isinilleen irra jabaattanii waan kana hedduu wandeebine qaceelloodhaan gad dhaabbattu nu godhu hawwina rabbillee nu godha rabbi nu haa godhu kasillee kanaafuu nuti wanna takka hin qabnu qeeballee jirra waan kanarratti waan dandeenyuun dalaguufis qophiidha kanaafuu immoo murteessanii duuba hundee duubaa san achirra namni qaceelloodhaan nu dalagu jiraatuu qaba bakka sanurraa akka gaarii toltuu qabdani nuti teenyata gara keenya South Africa waan dandeenyu ni gargaarra waan dandeenyu ni hojjenna namallee akka seenu ni goona waan dandeenyu ni akkasitti harka ol qabannee jabaannee waan kana haafullaafnu isiniin jaa galatoomaa namnummaa waan kana eegalee dura nu fidee obboleessi keenyalleen ka waan kana qabee nu fidee achittillee numan dhageen amma akka mataa biyyattiilleedha hagana hubannollee isaan qabu amma waan takka takka kainni nu ibsellee akkasitti fudhanne keessatti waan keenya nama tokkoo qofa Oromoo Islaama waan kana hedduu ammoo nu gammachiisu kanarratti akka nu dalaydanii waan kanarratti nu jabaattanii isin gaafadha nuti akka gara keenyatti immoo waan rabbi nu dandeesse in dalayna ifirraa buuneeti dalaynaa jechuudha waan tokko tokko mari'annaa nu gurubbiis nu keessa godhattanii warri achi jirtanilleen wal dabarfatuu qabna yaada akkaataa itti deemnu sansilaa lafa kaana tarsimoo fuula duraati inshaallah yoo rabbi jee kanaafuu bakka jirtu namuu kutatee jabaate hojjetuu qabaa dhaamsa kiyya خلاص اسمه التنزيل عقبها بساعة ولد ديبنا إن شاء الله ورب الجيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.